everyone. Kun barnoota chaanalii Odaa 64 jedhamurraa darbuudha. Jalqabneerra sagantaa afaan Ingiliziiti. Harka qopheessine immoo order in order to so as to ka jedhu kana garaagarummaa isaatii fi wal fakkeenya isaa ilaalla. Order qofa yoo jedhe tuu fi iniin kun inni fi tuun kun yoo garaan hin jiraatin order yoo jedhe ergaa lama dabarsa yoo xiqqaate maybe ergaa lama dabarsuu danda'a. Tartiibessuu fi ajajuu ka jedhu ni kenna. Tartiibessuu fi ajajuu order. Example akka tartiibessuutti yoo kan ilaallu ta'e immoo the names are listed in alphabetical order. The names are listed in alphabetical order. Maqoonni akkaataa alphabetically dhaan order ta'e yookaan tartiibessa akkaataa qubeetiin akkaataa ABCD yookaan qubee irraa jalqabe jechuudha. Tartiiba qubeetiin kan kaa'amedha. Tartiiba qubeetiin order alphabetical order jechuun tartiiba qubeetiin kaa'ame. Yaada jedhu qaba. Listed jechuun galmeeffame. Names are listed in alphabetical order. Order jechuun tartiibessuu jechuudha. Kattiyaanu the second sentence, all the procedures must be done in the correct order. All procedures must be done in correct order. Tartiiba sirriitiin hojjetamuudha qaba. Maaliin procedureonni hundinuyyuu procedure jechuun tartiiba waan wal duraa duubaan dalagamu wayiiti. Hojjetamuudha qaba. Correct order jechuun tartiiba sirriitiin tartiiba jechuu agarsiisa. Itti aansee order ajaja akka jedhutti yeroo ilaalu dogs can be trained to obey orders. Dogs can be trained to obey orders. Ajajoota order jechuun ajaja jechuudha. Fudhachuu akka qabanitti trained shaakalchiifamuu qabu yookaan immoo baratamuu qabu. Train godhamuu danda'uudha qabuudha. Yookaan ni baratu jechuudha akkasitti. Dog can be trained shaakalamuu ni dandeetti yookaan immoo jechuun barachuu ni dandeetti obey ajaja fudhachuudhaaf obey orders ajaja fudhachuudhaaf jechuudha. Lammaffaa she takes orders only from the president. She takes orders only from the president. President qofarraa ajaja fudhatti. Order means ajaja waan ta'eef. Soldiers must be obey orders. Soldiyeroonni yookaan immoo wataaddaroonni yookaan loltoonni must be obey orders ajaja fudhachuu danda'u qabu jechuudha. As keessa kadiimaan barreeffamu kan in order to so that so as to kan jedhu kun hiika wal fakkaatu qabu. Akkas ta'uudhaaf yaada jedhu qabu. Akkas ta'uudhaaf yaada jedhu qabu. In order to waa'ee tartiibatii miti, waa'ee ajajaati miti jechaadha. Akkas ta'uudhaaf kan jedhu qabatee dhufe. Example, I come in order to see you. I come in order to see you. Ansi arguudhaaf as dhufe. Ansi arguudhaaf as dhufe. In order to means akkas ta'uudhaaf jennee jira. Akkas ta'uudhaaf. Si arguudhaaf jechuu amma kun. In order to see you jechuun si arguudhaaf. The singers sang together in order to raise money to help people with HIV/AIDS. Sentence kana keessa the singers sang together in order to raise money to help people with HIV/AIDS. The singers warri faarsitoonni yookaan namni waa faarsu. Faarsitoonni sang faarsuu ni faarsu jechuudha. Ni faarsan song. Sang means the presence of song. Ni faarsu. Together wajjin faarsu. In order to maal godhuudhaaf ammoo to raise money birrii walitti qabuudhaaf. Raise money yookaan birrii walitti buusuudhaaf yookaan birrii collecting the money nama san gargaaruudhaaf to help people with HIV/AIDS. Namoota HIV/AIDS wajjin jiraatan gargaaruudhaaf wajjin sirbuudha qabu. In order to means akkas ta'uudhaaf waan jedhuuf in order to ka jedhudha. Akka malee nama galuu ni danda'a jechuudha. Sentence in order to lose weight some people skip meals. Skip meals in order to lose weight. Lose godhuudhaaf weight balleessuudhaaf lose godhuudhaaf yookaan balleessuudhaaf some people namoonni muraasni namoonni gariin skip meals. Meals jechuun food jechuudha. Nyaata skip godhu yookaan nyaata irra utaalu yookaan nyaata dhiisu. Nyaata garii maal godhu ni dhiisu. Namoonni gariin nyaata ni dhiisu. Maal godhuudhaaf in order to lose weight. Maal godhuudhaaf dhiisu in order to jechuu akkas godhuudhaaf maal godhuudhaaf lose weight. Some lose weight ulfaatina
diqqeessuudhaaf yookaan ulfaatina balleessuudhaaf. Some people skip meals. Skip jechuun irra utaaluu yookaan irra ni dhiisuu jechuudha. Meals. We will save money in order to buy a new house. We will save money. We will save money in order to buy a new house. We will save money. Save godhachuu danda'uudha qabna. Save qusachuu danda'u in order to buy. Akka bitannuuf new house mana haaraa bitachuudhaaf kas godhuudhaaf jenneerra hiikka isaa Oromiffa. Bitachuudhaaf maal godhuu danda'uudha qabna. Save godhuu danda'uudha qabna yaada jedhu kun. Itti aansee so that ka jedhus or so that or so that kan jedhu hiika wal fakkaatudha. In order to wajjin kan qabu. You should work hard so that you can pass any exam you take. You should work hard. Jabaattee qo'achuu qabda. So that maal godhuudhaaf you can pass ni dandeessa jechuudha. You can pass godhuu ni dandeessa any exam you take. Examii fudhattu kamiyyuu darbuu ni dandeessa. Exam jechuun qormaata. Any exam qormaata kamillee darbuu ni dandeessa. The tragedy must be remembered so that it is not repeated. Akka ittiin deebineef yookaan akka irra hin deebineef yaadatamuu danda'udha. Remember jechuun yaadatamuu. Tragedy jechuun waan baay'ee nama event yookaan ta'iiwwan baay'ee nama rifachiisu kan saada yookaan nama gaddisiisu kan waan saniin wal qabatu jechuudha. Du'aa akka wal qabatu. Tragedy means very sad events or situations. Haala tragedy jechuun haala gaddisiisaa yookaan ammoo baay'ee nama gaddisiisu yookaan haala yookaan ta'iiwwan baay'ee nama gaddisiisu kan du'aa wal qabatu jechuudha. Remembered so that akka yaadatamuuf maal godhamuu qaba? Akka irra hin deebineef yaadatamuu qaba jechuu jira. To jechuullee maalidha? To jechuullee akkasuma hiika so that jedhuun wal qabata. I came here to see if you need some help. I came here wannan dhufee to see si arguudhaaf if you need yoo si barbaachise need some help gargaarsi wayii yoo si barbaachise jedheetiin dhufe. I came here wannan dhufeef I came here annas dhufee to see. To jechuun akka to see if you need some help akkas yoo si barbaachise ta'e jechuudha. So as to means hiikkisaa isuma faana wal qabata. So as to we should act so as to solve the problem. You should act so as to solve the problem. You should act dalaguu danda'uudha qabda. Akti godhuu danda'u. So as to akka maal ta'uudha? Solve the problem. Rakkoo furuudhaaf. Should act hojjechuu danda'uudha qabda rakkoo furuudhaaf. Akkas ta'uudhaaf waan jennee so as to jechuun akkas ta'uudhaaf jechuudha. He has to hard work so as to support his family. Family isaa gargaaruudhaaf support his family. So as to jechuun akkas ta'uudhaaf gargaaruudhaaf family isaanii gargaaruudhaaf maal godhuu qabda? He has to work hard hojii cimaa dalaguu danda'uudha qaba jechuudha. Has to jechuun ta'uudha qaba yaada jedhu kan has to jechuun. So he has to work hard so as to support his family. Family isaa gargaaruudhaaf jenneerra. So that and so as to in order to hiika wal fakkaatu kennineefii jira. Hiikki isaa maal Oromoffaa akkas ta'uudhaaf yaada jedhu wal qabata jennee jira. But order jechuun ammoo waan biraati beekadhu. Order jechuun hiika addaa qabu. In order to fi orderiin xiqqoo garaagarummaa akka qabu asumarratti illee viidiyoo kanarraa salphumatti hubachuu dandeessa. Kana fakkaataa fixneerra wanta siingalii yoo jiraatu comment, share and like, subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa. Yaadas nuu kennaa. Wantoota nuti dogongorrellee ni sirreessinaa nu beekaatii achirratti comment nu godhuu hin dagatinaa. Bye bye. Nagaatti. Ciao.